Malaamaltoonni gurguddoon akka walooma dubbataa turan har'a. Irrattis tarkaanfii fudhachaa jiru. Sagantaa caatiin itti gaafatamtoota bulchoota kantiibota fuuraa fixachiisaa jiru jechuudha. Dafqisiisaa jiru. Kun tajaajila uummataatiif kutannoo mootummaan qabu kan itti agarsiisaa jiru. Dur gubboon hin nyaatama waanuma jiru. Garuu dho'isaan godhama ture. Sirna wayii qaba ture haga tokko. Har'a garuu sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti even sadarkaa manneen barnootaatti illee saamichi godhamaa jira. Kun immoo kan godhamaa jiru dho'isaadhaan yookaan saalfiidhaan osoo hin ta'in ifatti kan godhamaa jiru. Gurguddaan iftee hantuuta xiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Guyyoota muraasa dura Jawaar Mohaammed dhimma malaamaltummaadhaan akkana kanatti hanga akkana jedhamu hineetiin jirra kantiibaa akkana jedhamu hineetiin jirra jedhanii yeroo isaan miidiyaaleedhaan gabaasaa turanitti fakkaatti wanni isin itti jirtan kuni gurguddaa uummata lafarraa akka malee uummata boochisaatiin jiru kan uummata akka malee saamaatiin jiru kana dhiiftanii warreen gurguddaa kana dhiiftanii egaa ijoolleen xixiqqoon isinii tantu maali jechuudhaan gaafateetiin ture dhimma kana irratti Jawaar Mohaammed akkamittiin malaamaltummaa warra malaamaltummaa dalagu akkana jedha jechuudhaan xiqqoo wacni tokko ka'eetiin ture waca kana ilaalchisuudhaan guyyaa irraan kanaaf gaafii kuush miidiyaa neetwork irratti afgaafii haftaamuudhaa wajjin taasise irratti yaada kannateetiin jira kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya yaada Jawaar Mohaammed kannate kana maal akka fakkaatu gaggaabinatti kan waliin laallu ta'a dhaggeeffachaa turtiin waliin taasisan afeerraa keenya. Tonni tibba darbeetti godhaa turte immoo Facebook irratti kallattii garaagaraatiin kaastee irraa haasa'aa turte tokko ajandaa guddaa ta'eetidha kan deemaa ture. Suni namoota malaamaltummaadhaan qabee mootummaan seera jara oolchee kallattii garaagaraatiin akka qoosaattis akka waan komiirraa qabduuttidha kan kaasaa turte. Namoonni malaamaltummaa dalagan hidhamuu qaban jechaa jiraayii Jawaarii waanuma mootummaan godhu hunda mormuu barbaadati immoo namoota yakka dalagan yoo hidhaman maaliif mormee gama isaanii dhaabbatee mootummaatti quba qabaa kan jedhu sii kaasu. Deebiin kee maali? Deebii keessatti dhufuu dura hiikoo duuba keenyu maaliif wantoonni wal dadhabaa waan jireef. Ana qofa osoo hin ta'in uummata biyya keenya even mootummaa qara caffee keessatti gaafii malaamaltummaatiitu kaka'aa ture. Malaamaltoonni gurguddoon akka walooma dubbataa turan har'a. Yeroo har'aatti rakkoo biyya sanii tokko rakkoo nageenyaati lama rakkoo dinagdeeti sadii rakkoo malaamaltummaati. Rakkooleen gurguddoon sadeen yeroo ammaa jiran kuni. Rakkoon sadeenis rakkoon nageenyaatis nagaan bayanii galuu dhabu. Rakkoon qaaloominsa jireenyaatis rakkoon malaamaltummaatis waan dura sii kaasee wal qabata. Cabbiinsa sirnaa breakdown of order sanii wal qabata jechuudha. Sirni mootummaa laamshee waan jigeef malaamaltummaan to'atamuu hin dandeenye. Maaliif naan jee? Malaamaltummaan bara dargiis ture bara Ihaadeegis hin babal'ate maal lugaama gadhiise. Dur gubboon hin nyaatama waanuma jiru. Garuu dho'isaan godhama ture. Sirna wayii qaba ture haga tokko. Har'a garuu sadarkaa gubbaarraa hanga gadiitti even sadarkaa manneen barnootaatti illee saamichi godhamaa jira. Kun immoo kan godhamaa jiru dho'isaadhaan yookaan saalfiidhaan osoo hin ta'in ifatti kan godhamaa jiru. Kan kun kasii agarsiisu maali? Tokko warri matta'aa gaafatu kun sirna itti gaafatamummaa sodaa itti gaafatamummaa tokko hin qabani ifatti kan gaafachaa jiran. Maaliif itti gaafatamummaan hin jiru jedhanii waan amaniif. Maaliif sirni akka laamshate waan arganiif. Lammaffaa daldaltoonnis ta'e uummanni kun matta'aa kana kennu sirni waan hin jirreef sirnaaf seeraan dantaa kiyya haajaa kiyya dhimma kiyya ficcisiisuu waan hin dandeenyeef kennu mallaqa harkaan deemuu qofaaniin baafadhee fudhates ta'ee jira jechuudha. Amma disorder become normal. Naa gaafii dhufteettiin kaasa. Maaliifin hidhaa warra aanaatii fi warra magaalaa kana irratti qoosee takka akka gaafiitti kaase. Jedhu kun hattuu ta'uunsaa gaafiin hin jiru. San qofa osoo hin ta'in namoota uummata keenya fixanii rakkoo uummata keenya hedduu miidhaa turan warra haaraa irra miti Ihaadeeg irraa kaasee hanga ammatti bineeyyiidha gaafiin hin jiru warri aanaarraa fi kantiibonni hidhaman kun. Garuu bineeyyii xixiqqoodha. Yoo sadarkaa bineensaatti fudhatte isaan hantuuta arba gurguddaa dhiiftet kantiibaa fi
arba gurguddaa dhiiftee hantuuta xixiqqaa hidhaa jirta jechuudha. Maal jechuu kiyya? Amma dura si wajjin soggaa haasoo barreeffamaanis kan hin dhiyeesse tokkotu jira. Har'a kantiibaa ta'uudhaaf akkaataa sadarkaa guddina magaalaa saniitiin ta'uudhaaf miliyoona tokko hamma miliyoona 50 kafalteeti. Eenyuuf kafalta? Warra caffeerra jiruuf, Fiqaaduu Tasammaa fa'aadhaaf, Awwaluu fa'aadhaaf, Shimallis fa'aadhaaf kafalta. Isaan immoo akkasuma Abiyyi wal kafalanii jechuudha. Namni tokko kantiibaa ta'ee maallaqa san liqeeffateeti, gosti walitti dhufteeti, firri walitti dhufee maallaqa baasee kenna. Idaa san ofirraa kafaluuf jalqabuma hatu eegaluu qaba. Kana qofaa miti. Waan kana immoo eenyu karaa baaseef bakka nan jirutti bakka nan gurra kiyyaan jirutti Abiyyi walitti qabee kaadiree kumaatamaan namni tokko aanaa takka magaalaa bulchee waggaa 3 waggaa 5 bulchee deema mana ijaarratiin yoo konkolaataa bitatiin maal hojjete jedhama. Achirraa ka'anii badhaadhinni ofirraa ka'aa jenna. Bilchiginaa karaas tuminneessa. Badhaadhina maatii yaani yeroo achirraa dhufe jechuudha. Tokko qajeelfamni achirraa dhufe lammaffaa kuni caasaadhaan gadi bu'ee jira. So malaammaltummaan lola jettee yoo kaate dura yaanni namni tokko mootummaa kan seenu public service kan seenu of badhaadhu suudhaaf jedhu sun cabuu danda'uu qaba. Yaanni sun sirrii akka hin taane fudhatuu danda'uu qaba jechuudha. Yaanni madammar keessatti dhufe yaanni abiifaa deemanii sun dongora akka ta'e lafa kaa'u. Lammaffaa arba gurguddaa akkuma siin jee hantuutonni kuni aanaaf gandaa fi magaalarraa hatanii hamma tokko hambifatanitti hamma guddaa warra godinaatiif achi warra naannoorra jiruuf achi warra federaalra jiruuf kennan. Hantuuta xiqqaa kana deemtee gurraa yoo oolte hantuunni xiqqaan biraa dhufullee kanuma itti fufsiisa. Maaliif warri gubbaarra jiru waan gaafatu. So wanni ati godhuu qabdu maali? Hantuuta arba gurguddaa ministeerota warra naannoorra jiran. By the way, walgahii Adaamarratti godhan tokko bajjii lama dura ture na fakkaate. Makalaakaa intelijensiin fi ብሔራዊ መረጃ ደህንነት ደሜን በሳሰ ብየቲ ቆረኖ dhiyeessanii turan ሙስና irratti qorannoo sun maal jedha malaammaltummaan gurguddaan kan jiru waajjira magaalaalee gurguddoo Direedawaa Finfinnee Harar fi bulchiinsa pirezidantoota naannolee sanii olitti immoo ministeera galii elektirikii qonna Itiyoo Telekoom kana kajau clearly baasanii itti dhiyeessan maree kaayee irra taa'ee so malaammaltummaa biyya san keessa jiru irratti qabsaa'uu kan barbaadamu taate tokko yaanni malaammaltummaadhaaf hayyama kenna sun cabuu qaba. Lama arbi gurguddaan gubbarra taa'ee hantuutota kana bobbaasee uummata saamsisu kuni gubbarraa muramuudha qaba. Sadi seer dhablummaan diigamni seeraa breakdown of order kun nageenyi biyyatti deebi'ee biyyi sirnaan akka bultu gochuu irratti fuulleffachuudha gaafatama malee hantuuta xixiqqaa dhumuugaa fi boqojjii fi beegirraa gugguurte arba gurguddaa Adaamaa fi Finfinnee keessa taa'ee hantuuta kana sitti bobbaase. Maaliif hantuuta kana tokko yoo keessaa jeefte tokko keessaa yoo hiite arbi ammallee hantuuta horee tuusitti gallakkisaa jechuudha. Maali implikeeshiniin isaa Jawaar yeroo kanatti jara kana hidhuun isaanii kuni walumaa galatti akkuma to'amma jettee namni tokko waggaa 5 waggaa 6 bulchee makiinaa yoo hin qabaanne konkolaataa yoo hin qabaanne mala yoo hin qabaanne jedhee eegar eeyyamni kenname gubbummaarraatti eeyyamamee jira jechuudha. Caasaa mootummaa olaanaatti miliyoonaan kan birriin kuni kaffalamee yookiin immoo mattayaan kaffalamee namni aangoo qabatu amma jara kana hidhuun kuni hiikkaan isaa maalidha? Nageenya buusuudha moo tasgabbeessuudha moo aarii uummataa cabsuudha? Akkuma siin jee qorannoo godhamee jira. Qorannoo warri intelijensiidhaa gaggeesse. Military intelligence fi civilian intelligence gaggeesse. Komiina uummataa gurguddaan fincilli uummataa dhoowuu danda'a. Ka kanaaf dhiyeessaa jiru keessa rakkoo nageenyaatii fi qaaloomina jireenyaa inni guddaan immoo rakkoo malaammaltummaatii ka jedhu lafa kaa'an. Filannoo as deemaa jiranii lolatti deemaa jiranii uummata kana yoo xiqqaate komii kana fafakkeessanii komii kana hir'isuu barbaadan komii uummataa kana. Kanaaf maal jechuudha warra isin hataa jiru warra isin saamaa jiru hunoo hidhaa jirraa jechuu barbaadan. By the way hojjetaa bar maaliif boqojjiitti uummanni boqojjii ka isa saamu bulchaa boqojjiiti. Kanaaf bulchaa boqojjii gaafa hiite uummanni boqojjii alhamdulillah jee haara galfata. It works as a tactic. Yeroo ittiin dabruudhaaf uummata irraa gadi qabuudhaaf uummata qabbaneessuudhaaf hin hojjeta. Rakkoo kana garuu rakkoo malaammaltummaa kana furuudhaaf garuu yeroodhaaf uummata ofirraa gadi qabuudhaaf tasgabbeessuudhaaf yoo taate malee rakkoo hiddaan furuuf hin gargaaru. Inumaa'uu akka hidda gadi gafageeffatu kan haala mijeessudha jechuudha. Inumaa'uu waraabessa xiqqoo nyaatee wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta nyaatee
wayyaa ofirraa kaaftee hantuuta beelawaa uummata gallakkisuudha ta'a jechuudha. Dubbii ajaa'ibaati. Dubbii ajaa'ibaati. Jawween jala mureetitti mee takka takkaani deebii bareedaadha fanne gurguddaan afaan maarreejja warra ogaa maaku. Gurguddaan osoo jiranii xixiqqaa kana qabne jedhanii yeroodhaaf ittiin uummata shawwadanii hanga filmaanni kun isaan irra dabrufaa gochuudhaaf yoo tattaafatan malee sirna san keessatti wanni malaammaltummaa takka hoo boo'icha imimmaan uummataa kana qoorsu ni dhufanatti hin fakkaatu. Hedduu galatooma.